Ashamaa kam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii addaati. Qophii addaa keenya istuudiyoo Bahaa Afrikaa irraa qopheeffanneen har'a keessummoota garaagaraa qabannee dhiyaanneeti jirra. Keessummoonni keenya har'a hogganoota waldaa wabii maccaati. Waldaan wabii maccaa egaa waggoota hundeeffamee waggoota darbaniif hojiilee garaagaraa waldaa hojjetaa turedha. Yeroo adda addaattis gara miidiyaa kanaatti dhufuudhaan hojiilee hojjetaa turanii nuuf ibsaati kan isaanii turanii darbees waamichaa yeroo adda addaatti gama miidiyaa kanaatiin goonee nuuf hirmaachaati kan isaanii turanii. Kanaaf galata guddaadha qabna. Har'as sochii gochaa jiraniin wal qabatee dhaamsa uummata Oromootiif dabarsinu qabna waan jedhaniif affeerranneeti jirra. Keessummoonni koo har'a Dr. Isaayaas Goorgis walitti qabaa yookaan dura taa'aa waldaa wabii maccaa kan duraanii akkasumas obbo Dabalaa Turaa dura taa'aa waldaa wabii maccaa kan ammaa Dr. Bantii Galataa dura taa'aa waldaa wabii maccaa kan damee Swiidini adde Lubbuu Goobanaas qarshii qabdu waldaa wabii maccaa ta'uudhaan nama tajaajilaa turanidha. Yoo dogoggoreen sirreessitu keessummoonni koo baga nagaadhaan dhuftanii baga nuuf argamtaniin isiniin jedha. Baga nagaadhaan nu heddeeyyihuun baay'ee sin galateeffannadhusii OMN nu affeeruu keessaniif. Baay'ee ulfaadhaa egaa akkuma inni jalqaba irratti tuqe waldaan kun erga hundaa'ee waggoota lakkoofsiseeti jira. Kaayyoo garaagaraa qabatee akka hundaa'es ni beekama keessumaa hawaasa keenya yeroo ammaa waggoota 5-6 darbaniif lola keessatti danqamee jiruu fi dhaqqabuu yaada jedhu rakkoolee bifa garaagaraatiin hawaasa kana mudataa jiruu fi fala barbaadu waan jedhuun akka hundeeffame yeroo adda addaatti nuuf ibsaati kan isin turtanii. Mee erga hundeeffame egaa hojiilee hojjettan hundumaa asitti tokko lamaan ibsuu rakkisaa ta'uudhaaf ni danda'a. Sochiin waldaan kun yeroo ammaa gochaa jiru maal fakkaata? Hawaasa keenya miidhama garaagaraa rakkoo garaagaraa keessa jiruu fi hammam qaqqabdaniitti jirtu waan jedhu irratti gaggabaabsaati. Dr. Isaayaasii fi Dr. Bantiin waan nuuf hin jettan jedha. Baay'ee galatoomii yihuun OMN baay'ee galateeffannaa carraa kana nuu kennitanii wanta sabii wabii maccaa saba keenyaa fi hojjetaa jiru wanta gara fuulduraatti hojjechuudhaaf jennu akka dabarsuu dandeenyuuf sagalee wanta nuu laattanii fi baay'ee sin galateeffannaa OMN yeroodhuma hundumaa sagalee cimaadha nuu fi saba keenyaafis baay'ee sin galateeffannaa. Yoo dubbanne malee rakkina biyya keenya keessa jiru saba keenyaan gahuudhaaf hin danda'amu. Wabii maccaa eddii hojii kana jalqabeeti gara waggaa 5 hin ta'a. Hojiin kunis immoo kan inni jalqabame jalqabuma isaa irratti iyyuu rakkina biyya keessa jiru kana wanta lola biyya keessa jiru kanaan namni keenya dararamuu wanta jedheefiti gara fuulduraatti ilaalee dubbiin kun gara fuulduraattis cimaa hin ta'a jedheeti kan walitti qabamnee wabii maccaa kana kan inni itti dhaabbate iyyuu kanuma irratti. Eddasiis rakkinni biyya keessa jirus hin hammaate lolli nama tokko namtinni bu'aa kennuuf hin jiru. Lolli rakkina fida, darara fida. Namooti keessumaati warra wal lolan caalaayyuu warra namoota warra nagaadha kan rakkatu, kan beela'u, kan buqqifamu, mana isaanii dhiisanii iddoo biraatti kan buqqa'an baay'eetu jiru. Isaaniin qaqqabuudhaaf egaa kan namoota warra waan tokko keessaa hin qabne rakkina kana keessa jiran. Barreen gaddaa akka kan lakkoofsa faranjiitti waggaa 2023 waggaa 2023 keessa duwwaatti wabii maccaa gara miliyoonii birrii Itoophiyaa birrii miliyoonii 38 kan inni biyyatti ergee namoota ittiin qaqqabuudhaaf karaa fayyaa, karaa nyaataa bira gahuudhaaf kan nuyi hojjetaa turre. Hojiin kunis immoo iddii gaafa jalqabneeti kaaneeti kan nuyi itti baasaa jirru. Wabii maccaa kan inni kana gochuu danda'u namoota warra gara laafummaadhaan kennaa kennanii horii isaanii kennanii jedhaniin isaaniinis baay'ee hin galateeffannaa namoota warra sappoortii nu godhanii saba isaanii nama isaanii warra itti dararaman gara laafinaan isaaniin gargaaruudhaaf jedhanii wanta kennaniif isaaniin baay'ee galateeffanna. Ammas rakkinni kun ittuma cimaa jira. Keessumaati barana baay'ee itti cimaa jira. Kanaaf jenneeti ammas egaati gargaarsa
akka namooti nuu godhanii fi har'a baaneeti gaafataa jirra. Gargaarsa kanas immoo keessumaati namoota warra buqqa'anii jiran dubartoota ijoollee warra baay'ee dararamaa jiran kana isaaniin gargaaruudhaaf wanta qophoofnee jirruufiti akka namni nu gargaaruufiti har'a baanee jirra jechuudha. Tole galatooma Dr. Isaayaas Dr. Bantii gara keessanitti darbaa mee yaaduma amma gaafuma amma dhiyaate irratti hawaasa keenya rakkoolee garaagaraa keessa bu'ee jiruu fi hammam dhaqqabdaniitu egaa waldaan tokko rakkoo uummataa guutummaan guutuutti furuudhaaf hin danda'u. Haa ta'uti rakkoo hawaasa sanaa qooddachuunis waan tokkodha. Uummanni Oromoo golee Oromiyaa garaagaraa keessatti balaawwan adda addaatiif saaxilamaa jiraachuun ni beekama. Balaan uumamaa ni jira, lolli ni jira, kan harka namaatiin dhufu hedduunis mudataati kan jiru. Hawaasa golee Oromiyaa garaagaraa keessatti rakkoo irra bu'ee jiru. Kanaaf hammam qaqqabee jira waldaan wabii maccaa erga hundaa'e. Hedduu galatoome iyyuun anis akkuma Dr. Isaayaas OMN hedduu galateeffachuun barbaada. Sagalee karaa adda addaatiin uummata keenyaaf ta'uudhaan keessumaayyuu immoo waldaa keenyaaf sagalee guddaa nu taatanii isteejii akkasii nu kennuu keessaniif baay'ee galatoomaan isin jedha. Egaa akkuma amma Dr. Isaayaas kaasanii wabii maccaa kan hundeeffamee fi barbaachisummaa gargaarsa yookiin deeggarsa uummataatu baay'ee jira ture. Walitti bu'iinsi lixa Oromiyaa keessa ture keessumaa Wallaggaa Arfan keessa kan ture mancaatii guddaa fidee lubbuu namaa irratti misooma irratti qeedhaa godaanuu irratti waan hundumaa karaa hundumaatiin jeequmsa guddaatu ture waan ta'eef rakkoo kana immoo furuudhaaf gama mootummaatiinis gama miti mootummaatiinis uummata kana bira kan dhaabbatu hin turre. Kanaaf iyyuu dhuunfaadhaan hundumti keenya maatii gara sanaa qabna gara dhuunfaadhaan waan tokko waa dabaluun hin danda'amu waan ta'eef ijaaramanii waan kanaaf deebii kennuun barbaachisaa ta'uunsaa waan itti amanamee fi waldaan wabii maccaa gad dhaabbate. Erga gad dhaabbate immoo hojii guddaa dalage. Wallagga fuulleffatee haa dhaabbatu malee dhaabi kun Oromiyaa golee hundumaatti hamma yoonaatti gumaacha gurguddaa godheera. Erga dhaabbatee kaasee saba keenya Booranaa gogiinsaan miidhame, saba keenya Gujii, saba keenya Walloo bira dhaabbatee jira. Ammallee immoo rakkoo nu mudatee jiru naannoo Shawaa Kaabaatti nu mudatee jiruufis deebii kennuudhaaf tattaafachaa jira. Kanaaf iyyuu wabiin maccaa kan inni fuulleffatee hojjetu Oromiyaa, uummata Oromiyaa golee arfanuu keessa jiran hundumaati. Hamma yoonaatti egaa lubbuu baraaruudhaan karaa midhaan nyaataa deebisees immoo dhibeen busaa yeroo namoota hedduu miidhe qarshii guddaa kennuudhaan waggaa kanallee isa waggaa kanaa yoo dubbadde illee naannoo miliyoona 5 kennuudhaan waldaan kun qaqqabuu danda'eera jechuudha. Gama ittisaatiin, gama yaalaatiin deebisees immoo meeshaalee fi qoricha adda addaa raabsuudhaan uummata keenya harka keenya barbaadu bira dhaabbannee jirra. Ammas immoo waan kana cimsinee itti deemuudhaaf irratti hojjechaa jirra. Hatattama deebii hatattamaa kennuu qofatu hin taane uummata keenya deebisnee gad dhaabuudhaafis immoo kaayyoo yeroo dheeraadhaaf qabaannee itti hojjechaa jirra waan ta'eef hundumtuu akka nu wajjiniin dhaabbatu daangaan kamillee kan amantiis kan siyaasaas utuu nama hin daangessin hundumtuu akka nu duukaa dhaabbatu waamicha dabarfannachuudha sumaan. Tole guddaa galatooma waamicha keessanitti hin deebina. Hojiilee kana dura waldaan kun sochiin taasisaa ture keessa osoo hin bahin adda lubbuu goobanaa keessumaa damee maallaqaa kana bulchaa turtanii akkan odeeffannoo qabutti mee maallaqni miseensonni waldaa kanaa buusan yeroo garaagaraatti walitti qabamu hammam hojii yaadamee fi ooleera jettaniiti yaaddu? Baay'ee fayyaa ta'e yoon OMN'nis baay'ee galateeffachuu barbaanna. Yeroo baay'ee nu duukaa taatanii walii wajjiniin rakkina biyya keenya irra jiru akka qaqqabuu dandeenyutti karaa adda addaatiin kan nu duukaa jirtanis galateeffachuun barbaada. Gaaffii waa'ee karaa maallaqaa jettee na gaafatteeni
akkuma silaa Dr. Isaayyaas illee tuqeera hammam horii hammamii akka horii miliyooniidhaan lakkaa'amu birrii Itoophiyaatti gara biyyaatti ergine akka gargaaraa turre anis kana keessatti carraa fudhadheera dheenii warra ho'a biyya isaanii ho'a saba isaaniitiif agarsiisanii gargaarsa godhanii galateeffachuu barbaada. Hamma yaadame yoo ta'uyyuu baate garuu namni hamma danda'u kennaa ture. Waggaa 5 gararraadhaa fi wabiin maccaa erga dhaabbate wabiin maccaa waggaa 5 kana dhaabbatee hojii hamma har'aatti gaggeessaa jiru kan inni argate deeggartoota isaatii fi warra membarsiisaatirraati malee eessaayyuu argachaa hin jiru. Kanaaf namni hamma isaatii hamma danda'e ofiitti hir'isee waan biyyatti ta'utti jiru namni dhageenyumtu namni kan garaa jabaachuu hin dandeenye kan ofiisaatii achi ga'ee qaqqabullee hin dandeenye waan qabu ofirraa fuudhee horii guddaatu argachaa turre akkuma sirra jedhe hamma yaadame miti amma baay'ina keenya Oromoo diasporaan biyya adda addaa keessa facaanee jiru baay'eetu jiru garuu hamma yaadame soo ta'uu baate namni danda'e hundumaa waan danda'e gumaacheera. Horiin kunis immoo dhaqee hojii gurguddaa hojjeteera. Akkuma sila tuqamaa ture immoo naannaa lixa Oromiyaa haa ta'u iyyuu maleessa wanti kun kan inni dhaabbatee garuu naannaa Oromiyaa hundumaa rakkina ta'aa tures gargaaraa tureera. Oromiyaa bakka hundumaatti bakka beelli ta'etti bakka gogiinsi ta'etti bakka busaanii iddoo adda addaatti nama fixaa turettis wabiin maccaa qaqqabee gargaaraa tureera. Kanaaf gargaarsuma horii namoota deeggartootaa fi membarsiisarraa argannerraanii kan hundumaa hojjechaa turreerraa. Kanaaf Waaqayyoof galanna ta'u hamma arganne saba keenya bira gahuu dandeenyeerra ammas immoo itti fufnee kanuma gochuutti jirra. Kan waamicha gochuu barbaadu tarii warri carraa kana hin arganne tarii warri hin dhageenye yoo jiraattanii saba keessan bira dhaabachuu kan barbaadanii ammallee carraan isaa jira balballi banaadha. Kottaa walitti dhufnee qe'ee diigamee deebisnee ijaarraa kan jedhullee waamicha gochuun barbaada. Tole guddaa galatoomaa egaa gara durataa waldaa wabii maccaa kan ammaattanii darbaa obbo Dabalaa tura. Egaa kallattiidhaan sochiilee waldaan kun gochaa jiru yeroo ammaa hoogganaati kan jirtanii. Fuuldura kanattis sagantaa galii walitti qabu akka qopheessaa jirtanidha kan dhageenye. Mee kaayyoon sagantaa kanaa maaliif ammatti barbaachise maaliifis oola galii walitti qabamu waan jedhu immoo isin ibsa. Anis baay'eenis galateeffadhaa galatoomii yihuun akkasumas OMN fayyaa ta'a. Akkuma beekamu gaan waggootanii 5-6 darban kanaa fi hawaasni keenya Oromoo biyya keenya Oromiyaa keessatti rakkina ammana kan hin jedhamne keessumsiisaa ture. Caalmaatti immoo epicenter of conflict kan ta'e Oromiyaa gara lixaa balaa guddaan ammana hin jedhamne haasa'uudhaaf illee kan nama suukanneessu wantoonni achi keessatti ta'aa turan baay'ee kan nama jibbisiisanii balaa hamaatu ta'aa ture. Yeroo balaan kun achi keessatti ta'u qotee bulaanii qotuu dadhabuudhaan manni barumsaa cufamee healthcare sectors buufati fayyaa hojiinsaa dhaabee kan daldalaa dhaabee inni beekumsa qabu beekumsa isaa fudhatee inni horii qabu horii isaa fudhatee namni baay'een naannoo sanaa buqqa'ee qe'een sun duwwaatti hafee buqqaatonni naannoo sana keessa godinaalee hundumaa keessa olii gadi ta'anii rakkina guddaatu naannoo sana keessatti ta'e. Oromiyaa keessaa gara kaampii 140 wayii oltu jira. Kan buqqaatonni keessatti faffaca'anii jiranii. Wallagga lixaa keessatti wallagga lixaa otoo hin ta'in Oromiyaa gara lixaa Horroo Guduruu wallagga lixaa wallagga ba'aa fi qellam wallaggaa dabalatee gara namoota 700 fi 500 estimeetii godhamaa. Nambarii daataa nuuni argannerraa gara nama 600 fi 60 wayii oliiti kan namoonni buqqa'anii jiran jechaadha. Namoota kana keessaatii
vulnerable population warra jedhamanii ijoollonnii fi hawwootiin achi keessatti guddinaan kan argamanii balaa guddaaf saaxilamanii buqqa'anii kan rakkina keessa jiran isaan keessadha. Wanti nama gaddisiisu dubartoonni yoo daataa sana ilaallee household kanii bakka abbaa manaa ta'anii bakka abbaa ta'anii ijoolleedhaaf nyaata kennan mana kan geggeessanii haadholiin jechaadha. Wallagga keessatti Wallagga Arfan zoonii Arfanuu keessatti gara householdii 112 olii ta'a achi keessa kan jiru jechaadha. Dubartoonni kuni abbaan manaan isaanii irraa du'anii warri kaanii mootummaa keessatti loltuu warri kaan bosona seenanii ijoollee isaan ola deemtuu borqee naa bulchiti jedhan ijoolleen isaanii baay'een kaan mana hidhaa galanii kaan du'anii kaan lola jooyinii godhanii maatiin akka yerootti manca'ee iddoo adda addaatti buufatee jira jechaadha namni kun. Kana waldaan wabii maccaa hojii baay'ee boonsaa ta'anii waggoottan arfan darban keessa erga 2020 hundeeffame as kaasee waa hojjechaa ture. Amma daataan achi keessaa ba'u dubartoonni ijoolleen kuni naannoo adda addaatti rakkatanii rakkina guddaa keessa kan jiranii fi maal goone abdii itti horree akka isaan dhaabatanii of danda'anii jireenyatti fufani. Karaa barnootaa deebisanii of dhaabuu haa ta'u, of tajaajiluu haa ta'u, maal goone namoota kanatti abdii horuu dandeenya. Bakka jiraatanitti deebi'uu danda'u moo lafa jiranitti jireenya isaaniitti fufsiisuu danda'u moo maal goone namoota kana gargaaruu dandeenya kan jedhuuni haasaa jalqabamaa ture. Biyya keessaas namoonni wajjin hojjennu proposaalii adda addaa ergaa turanii rakkinni kun baay'ee overwhelming kan nu godhu waan nuuni of harkaa qabnullee namoota kanatti deebisnee deebiitti kennuu kan nu hin dandeessisne gaafa ta'u kanaafiti gaa hawaasatti gadi baanee hawaasni keenya akka nutti dirmatuuf akkuma kanaan dura arjoomee hojii boonsaa hojjetaa ture ammas nu bira dhaabbatee akka nu gargaaruu fi Desembar gaafa 7 karaa zuumii akkasumas immoo sooshaal miidiyaa adda addaadhaa kaampeenii qabna. Kaampeenii kanarratti akka namni nu bira dhaabbatuufiti sagantaa kana qopheessaa jirra jechuudha. Fayyaa guddaa galatoomaa. Egaa waa'een buqqaatota Oromiyaa keessaa kun yoo ka'e rakkoon gama kanaan jiru rakkoo baay'ee bal'aa ta'uun isaanii hubatamaa. Oromiyaa miidiyaa neetwoorkii yeroo garaagaraatti waan kanarratti hojjetaa tureeti jira. Buqqaatonni kunniin kan waggaa waggoota lakkoofsisan illee hedduudha. Ammoo iddoowwan amma isin irratti fookas gootan qofa osoo hin taane kutaalee Oromiyaa biroo giddugala Oromiyaa akkasumas kibba Oromiyaatti illee rakkoo wal fakkaatu akka jirudha kan quba qabnu. Akkuma jenne hojii waldaan tokko hojjetuun rakkoo kana furuun hin danda'amu. San ulfaata ta'uudhaaf ni danda'a. Tarii qaamoleen garaagaraa illee waan kana irratti akka birmatan sababni isaas buqqaatonni Oromiyaa keessa jiran kun addatti yeroo isaan xiyyeeffannoo mulqamanii qaamni isaanii birmatu illee isaanii qaqqabullee dhabee rakkoo guddaa keessa yeroo isaan itti bu'anidha kan argaati jirru waan ta'eef waldaan wabii maccaa qaamolee biroo hirmaachisuudhaan tarii buqqaatota naannicha keessa jiran kana karaa guutuu ta'een qaqqabuudhaaf bifa danda'ameen dhimmootuma beezik ta'an yookaan bu'uura ta'an illee hawaasa kana biraan ga'uudhaaf tarii qaamolee adda addaa wajjiniin hojiin hojjetamaa jiru jira. Dr. Isaayaas. Rakkina biyya keenyaa kana furuudhaa fi wabii maccaa humna isaas hin qabu. Hamma dandeenya goona jechuudha malee qowaa keenyas immoo waa gochuudhaaf hin dandeenyu. Namooti kan garaa laafanii arjummaadhaan kennan baay'eetu jiru. Namooti kunis immoo dhaabbii adda addaa keessas kan jiran jiru, afooshaa adda addaa keessas kan jiran jiru. Isaaniinis walii wajjin hojjechuudhaan fakkeenyaaf namooti dhaabbiin adda addaa warra akka Sikkoomandoo fa'aa, warra akka Shanan Gibee fa'aa dhaabbii kan qabaatan dhaabbii wal gargaarsaa kan qabaatan jiru isaanii wajjinis waliin hojjechuudha. Amma fakkeenyaaf barreen gaddaa yeroo fundraising goone isaanii wajjin walii gallee dhufanii nu wajjin participate godhanii nu gargaaranii nama mobilize gochuudhaan isaanii wajjin kan hojjennee horii kana funaanneen.
Ammas immoo akkuma sila Dr. Bantiin jedhee Wallagguma duwwaatti osoo hin taane isuma kibba shawaa kanatti ta'aa jiru kanas itti ilaalaa jira akkamittiin gargaarra jenne. Fundraisingii kana yeroo pilaanii goonee yeroo dura jalqabne nuyi namoota warra buqqa'anii warra karaa Wallaggaa kana keessatti dararamaa jiranii isaaniin ilaalleeti ammas immoo kunutti dabalamaa jira. Lolli ittuma hammaataa deema malee itti tolaan deemu itti fooyya'aa hin deemu hamma nagaan kun dhufutti rakkinni hinuma jira. Lafa rakkinni jiru Oromiyaa keessatti lafa rakkinni jirus immoo hamma humna keenya hamma dandeenye dhaabbachuudhaaf hinuma dandeenya. Kana gochuudhaaf egaati namooti dhuguma Oromiyaa keenya saba keenya nama keenyaaf gargaarra jedhan arjummaadhaan gara laafummaadhaan akka isaan nu wajjiniin dhaabbataniif hunduma kana solvii goone jechuu miti. Namoota 750 amma dabalaan dubbate kana isaan bira ga'uudhaaf hin dandeenyu humna isaas hin qabnu. Garuu nama tokkollee nama lamallee horiin namni nuu kennu kun lubbuun nama tokko nama lamaa yoo oolcheef yoo nyaachisee bushee fi waan tokko gooneerra jechuudha. Waan tokko gochuudhaaf dandeenyeerra jechuudhaan. Kanaaf egaati nuyi kan nuyi namoota dhaabbilee gara biraa wajjinis walii gallee mari'annee harka keenya nu gargaaraa jennee kadhannee walii wajjin hojjenneeti saba keenya kana hamma dandeenya gargaarra jechuudhaaf kan nuyi hojjetaa jirru qobaa keenya miti jechuudha. Tole waldaan wabii maccaa deeggarsa akkamiiti kan inni godhu mee Dr. Banti keessumaa buqqaatota kanaaf wanni kana goonattanii karoorfattanii jira kanumaan wal qabatees ulawwan sagantaan galii walitti qabu kun ittiin geggeeffaman faas osoo nuuf ibsitanii. Hedduu galatoomii yuun. Egaa eenyufaa wajjin hojjettu si jedhu tokkoon xiqqoo ishee tuquu barbaade tu sagantaan darbinii nuuni kan amannu hiiki waaraan kan dhufu nagaa yoo bu'e qofadha. Nagaan utuu hin bu'iin uumaa tokkoyyuu abidda boba'utti abidda dhaamsuu irratti boba'uun ofuma amaatii fida maleessaa jijjiirama waaraa guddina hin fidu. Uummata keenyaafis boqonnaan hin jiraatu jechuudha. Kanaafuu warri dhimmi isaa ilaallatu rakkoo kana hundeedhaan buqqisuudhaa fi uummata keenyaaf boqonnaa kennuu fi hojjechuu qabu. Nuun immoo amma rakkoo nurka jiru kanatu jira. Kanaafitu isatti deebii kennina. Fakkeenyaaf amma yoonaatti rakkoo atattama nu mudate kanatu deebiitti kennaa jirra. Namoota buqqa'anii fakkeenyaaf biyyattiima keessaa gara miliyoona 4.5tu jira buqqaatonni jedha. Dataan OCHA Coordination Office of Coordination of Human Affairs kan jedhu kan UN suni 4.5 million namoota hamma kanaatu buqqa'ee jira. Achi keessaa harka 70tti kan siqu persentaa 70tti kan siqu walitti bu'iinsa isaaniitu dhufe. Walitti bu'iinsi kuni caalmaatti mu'eessa jira yoo jenne biyyattii keessa Oromiyaan nagaan jiru amma sa'aati kanatti yoo argine. Kanaafuu maaloo nagaan buusaa kan jedhu isaanii wajjinis warroota nagaa buusuudhaaf hojjetanii wajjinis hojjechuuf qophiidha. Nuyi karaa kamiin yoo jedhame bakka nagaan jiruttidha nuun gadi baanee kan hojjennu. Keessumaa fakkeenyaaf rakkoo buusaa qaqqabaa jirra. Rakkoo buusaa qaqqabnu keessatti rakkoon buusaa nagaan yoo bu'e malee hiika argachuu danda'u. Fakkeenyaaf fudhannee kaasnee buusaan dhorkuun kan danda'amu tokko inni dhukkuba sana qabu yoo akkamameedha. Yoo fayyaa ta'etu bookeen dhuftee isarraa fuutee nama biraatti hin dabarsitu. Kanaafuu namichi sun yaalamuu qaba, manni yaalaa hojjechuu qaba. Isa duwwaa miti naannoo isaanii qulqulleeffachuu qabu. Fakkeenyaaf yeroo bishaan ifaanii kuusu jechuudha. Bishaan kana yaa'anii kuusuudhaa fi uummati nagaadhaan walitti yaa'ee gadi ba'ee bishaan kana dhangalaasuu qaba. Nagaan iddoo hin jirretti, walitti dhufeenyi iddoo hin jirretti bishaan kanallee dhangalaafachuu hin danda'an. Yeroo caamni darbu waan biifanfaatu jira. Mandara keessa deemanii inni kunillee kan ta'uu danda'u nagaa yoo jiraate kanaachi ati ergamteeti maaloo inni sun ergamteetidha inni kun immoo ergaa geessiteeti jedha rakkootu jira jechuudha.
nagaan akka bu'u wabiin maccaa hundumaaf iyyuu labsiin dabarsaa. Inni tokko isa inni lammaffaan yoo inni haalli amma irra jiru kun nuu tasgabbaa'ee uummati kun isuma abidda dhaamsu kanarraa tarkaanfatee lafa ejjechuu qabaa. Manni barumsaa manca'eera ammas lakka dabalaan jedhee manni barumsaa diigameera. Ijoolleen barnoota dhiisanii inni kaan manatti galee inni kaan bosonatti galee jira. Inni kaan immoo biyya godaanee karaan daandiiwwan Finfinnee ijoollee Oromoo warra manarraa baqatan argina achitti. Manni barumsaa deebisee gad dhaabachuu diraraa wabii maccaa asirratti hojjeta. Manneen fayyaa warra diigamuu qofa miti. Ogeeyyiin fayyaa naannoodhaa godaananiiru. Maaliif godaanu? Tokkoffaa nagaan lammaffaanoo waan ittiin gargaaran hin qaban waan ta'eef ogeessi fayyaa tokko kan inni boqonnaa argatu, kan inni aara galfii argatu, uummata nan tajaajila jedhesan yoo tajaajile qofadha. Uummata kana tajaajiluudhaaf immoo qorichi hin jiru, nagaan hin jiru, humti wanti itti hojjetan hin jiru. Kanaafiyyuu achi dhiisee godaana. Nagaan yoo bu'ee nuuni deeggarsa walitti qabnu uummata keenya irraa warra garaa laafirraa sassaabnu kanaanii manneen fayyaa akka isaan deebi'anii tajaajila gaarii kennan dandeettii ijaaruu irrattis immoo material supportis gochuudhaaf jira jechuudha. Deebisees immoo namoota buqqaan kana deebisanii mana isaaniitti dhaabbachuudhaaf mana isaaniitti deebi'uudhaaf deeggarsa keenya ni barbaadu. Wanti godhamaa ture jira fakkeenyaaf namooti akka isaan laayiviliidii jiruuf jireenya isaanii deebisanii gad dhaabanii fi hammoo tokko wanti godhamaa ture jira. Isa babal'isnee namoota buqqaanii jiran sana bakka jireenya isaaniitti gad deebisnee gad dhaabuudhaaf hin hojjenna jechuudha. Hamma sanatti immoo namoota bakka baqaa jiran kaampiiwwan adda addaa keessa jiranii warreen wajjin hojjetanii wajjin deeggarsa isaaniif barbaachisu kan akka wabii nyaataanis haa ta'u dhibee daddarbaa irraas akka isaan baraaraman ijoolleewwan barnoota deeggarsa barnootaa barbaadanis deeggarsa kennuudhaan uummata kun akka inni tajaajila argatu gochuudha jechuudha wabiin maccaa kan godhu. Kana gochuudhaaf karaa adda addaa gargaarsan funaannaa. Inni tokko gaafa Diseembar 7 ammoo akka silaa dabalaan nu eere gaafa Diseembar 7 1 PM East Standard Time dha kaasee duula galii funaansaatu jira. Achirratti hundumti karaa nu beeksisnu jira karaa sanaanii hirmaatanii akka isaan nu gargaaran jechuudha. Inni gara biraan immoo websaayitii kan wabii maccaa irratti member ta'uudhaan member fee isaanii yookiin immoo baasii miseensummaa isaanii baafachuudhaan yookaan immoo si'a tokkichas ta'uu si'a meeqa deddeebiidhaanis dooneet gochuudhaan linkiin hin jira websaayitii keenya irraa karaa sanallee gargaarsa nu kennuu hin danda'ama jechuudha. Yoo immoo wanti kun immoo isaaniif hin danda'amne dabalaas haa ta'u ani immoo warri Yuroopiin jiran ana bantii galataa warri Ameerikaa jiran dabalaadhaa fi warra nu wajjin hojjetan quunnamuudhaan karaa ittiin uummata keenya gargaaruu faluu hin dandeenya jechuudha. Kanumaan jechuu barbaada yoon galatooma. Tole guddaa galatoomaa Dooktar gara adde lubbuuttanii darbaa tarii karaalee sochii waldaa wabii maccaa hojiilee waldaan wabii maccaa hojjetaa jiru kana uummanni Oromoo marti irratti hirmaatee ittiin deeggaruu danda'a jettan irratti dabalataa wanni nuuf ibsitan yoo jiraate nuuf ibsaati. Waamichi illee wanni isin akka dhaamsaatti dabarfattanis yoo jiraate carraa isinii kenneetanii yaada obbo Dabalaatiin walitti qabna. Haa ta'u carraan ittiin uummata keenya gargaaruu dandeenyu karaa baay'ee qopheessee jira. Wabiin maccaa waggoota baay'ee darban keessatti hojjechaa ture. Kanaaf carraa kanatti gargaaramuudhaan namoonni dhufanii kana keessatti akka hirmaatan ammallee waamicha goonaa. Akka Dooktar Bantiin dubbachaa turan jalqaba bu'uurri waan hundumaa nuti illee akka garaa keenya gargaarree qe'ee diigame deebisnee dhaabuudhaaf nagaan murteessaadha. Sababa nagaan hin jirree fi wabiin maccaa jalqabumayyuu gaafa dhaabbatee hojii imerjensii ammuma waan beezik ta'e gargaarree darbuudhaaf itoo hin ta'in wabiin maccaa kan inni dhaabbateef sirriidhumayyuu namoota deebisnee ijaarree ofii isaaniitii of danda'anii akka isaan jiraatan kan jedhu ture. Bu'uurumti inni guddaan iyyuu waldaan kun yeroo dhaabbatu.
Garuu rakkina yeroo yeroodhaan karaa adda addaatiin uumamaa jiruu fi namni waan tokko hin beekne rakkachaa jira. Qe'ee isaarraa buqqa'ee mana keessa jiraatu dhabaa jira. Waan guyyaa guyyaatti ittiin jiraatu, waan nyaatamu lubbuusaa ittiin of eeguudhaaf, waan nyaatamu dhabees rakkina guddaarra jira sababa ta'eef amma waan beezik ta'etti deebineera annee kana kan gara caalaa Wabii Maccaa gochuutti jiru. Kanarra darbuudha barbaanna amma yeroo ammaa kana. Kanarra darbuudhaaf immoo nagaan karaan ittiin bu'u kallattii hundumaatiin kan nagaa boreessee jiru nagaa kanarratti tunu hojjetanidha kan ammayyuu waamicha goonu. Nagaa murteessaadha. Erga nagaan kun bu'ee booddee garuu gargaarsi nuyi waan nyaatamu waan lafa isaanii keessa mataa isaanii keessa kaa'atan godhamu duwwaa itoo hin ta'in waan sustainable ta'e jechuun maal jechuudha. Ijoollee mana barumsaatii buqqaatee jirti. Ijoolleen bor guddattee ofii isheetii guddattee maatii isheellee guddistee saba isheetiif illee abdii taatu ijoolleen mana barumsaa keessaa tamsa'aniitu akka hin taane ta'anii jiru. Inni qe'ee qabu qe'ee isaarraa buqqee iddoo adda addaatti rakkataa jira. Kanaaf ijoolleen kun mana barumsaatti akka isaan deebi'an Wabiin Maccaa kanarratti baay'ee hojjechuu barbaada. Namoota warra qe'ee isaaniitii buqqa'anii qe'ee isaaniitti deebi'anii hojjetanii ofii isaaniitii of danda'anii akka isaan jiraatan nagada beeka namni keenya nagada akka ittiin of jiraachisu harka namaa eeggatee hin jiraatu sabi keenya saba hojjetee ofirrallee darbee nama gara biraadhaaf ta'uudhaarra garuu saba kanaafitu kottaamee walitti dhufnee ra'annee harka ol qabannee gargaarraa rakkina jiru kana keessaa itti birmanna kan jedhudha waamichi Wabiin Maccaa gochuutti jiru. Kanaafuu egaa nagaan kun bu'ee booddee waan isaan ittiin of danda'anii of ijaaranii ittiin jiraatan gochuudhaafitu kanadha karoorri guddaan kan jiru. Amma akkuma sila dubbatamaa ture gaafa Diisembarii 7 fundraisingii guddaa godhamuutti jira. Kallattii adda addaatiin warri biyya Ameerikaa keessa jiran, Ameerikaa keessaa Yurooppii jiran iddoo hundumaa Oromoo daasporaa kan ta'e carraa kana fudhattanii akka dhuftanii keessatti hirmaattanii waan dandeessan gootan gara laafina keessan akka agarsiistan waamicha gochuu barbaanna. Karaan ittiin gumaacha gootanis immoo yoo karaa zeeliitiin gochuu barbaadan zeeliidhaan gochuun hin danda'ama. Telefoonni Wabii Maccaa jira 612 735 6871 irratti gumaacha keessan illee gochuu dandeessu. Isa dura Diisembarii 7 durayyuu yeroo sanas namni isin mijatu hin jiru ta'ee akkuma kana karaa kaashaappiinis jira. Karaan kallattii hundumaatiin wanti hundumtuu karaan ittiin gargaarsa kana funaannu qophaa'ee jira. Innis immoo kaashaappiinis immoo jira. $sign Wabii Maccaa qubee afaan Oromootii fi 20 $Wabii Maccaa 20 karaa weebsaayitiinis membershiippii keessanis ta'u gumaacha keessanis ta'u achirratti adaraa akka qooda fudhatan isiniin jenna. Isa ammaa kana keessatti baay'ee jabaannee harka ol qabannee hojjechuutu nurra jira. Isa kanaan dura hojjenne caalaa hojjechuu nurra jiraata. Geeddarama guddaa saba keenya irratti fiduutu nurra jiraata. Kanaaf ammayyuu Wabiin Maccaa waamicha godhaa. Hundumti keessan akka dhuftanii keessatti hirmaatanis abdii qabnan jedha. Galatooma. Tole guddaa galatooma. Egaa yaada durataa waldaa Wabii Maccaa kan amma bodabalaa turaatiin muummeffanna marii keenya kanarraa egaa uummanni Oromoo yeroo ammaa golee garaagaraatti rakkoo hagana hin jedhamneef saaxilamee jiraachuun ni beekama. Dhugumatti yeroo birmannaa addaa barbaadu keessadha kan jiru. Gama lixa Oromiyaatiinis kan jiru giddugalas kibbas kallattii garaagaraatiin gama bahaatiin illee keessumaa qaala'insi jireenyaa beelli hongeen rakkooleen bifa adda addaatiin mudatan weerarri dhibee waraanaan cinatti rakkooleen bifa garaagaraatiin mudatan kun dhugumatti birmannaa addaati kan isaanii barbaadanii hawaasa kana qaqqabuuf immoo sochiin waldaalee akka keessanii jaarmiyaalee akka keessanii kun murteessaadha. Egaa waldaa kana hojiin hojjetaa jiru kana cinaa Oromoon hundumtiyyuu waldaan kun kan kooti jedhee aantummaadhaan akka inni cina dhaabbatuuf tarii waamichi dabarsitan yoo jiraate akka waliigalaatti fundraisingii gaggeessuuf jirtaniinis wal qabatee hojiilee fuulduraaf karoorfattaniinis wal qabatee dhaamsi dhaammattan yoo jiraate carraatu muraasni kenneetan walittidha. Fayyaa ta'ii Yihoone waggaa kana keessa 2024 waldaan Wabii Maccaadhaa rakkinoota hamaa ammana kan hin jedhamne hawaasa keenya keessaatii achi as burquu
baay'ee isaa ilaalaa turre. Maal goones immoo jennee irratti mari'achaa turre. Hamma humna keenyaas immoo rakkina kanatti rispaandii gochuudhaa fi waa tokko yaalaa turre. Karaa nyaataa, food aid, livelihood restoration, namoota jireenyi isaanii manca'e kana maal goonee akka isaanii guyyaa tokko boqonnaa fudhatanii gara fuulduraatti tarkaanfatan goona kan jedhu. Medical aid, lubbuu namoota kanaa hambisuudhaa fi karaa fayyaadhaa maal keessatti qooda fudhanna isa jedhu. Akkasumas immoo educational support, wantoota kanarratti wabiin maccaa tarkaanfii adda addaa fudhatee gara birrii Itoophiyaa miliyoona 7 olii waggaa kana keessatti qooda fudhachuu dandeenye turre. Kana gochuu kan nuuni dandeenye gara laafummaa, arjummaa fi fedhii namoonni qabanii harka isaanii tole jedhanii hiixatan irraa ka'eera. Akkuma sila dubbachuu yaale ijoollonnii fi dubartoonni harmooliin keenyaa qe'een keenyaa manca'ee qe'een nyaata gaarii baasuu bonaaf ganna waan hundumaa irraa argatanii nyaachuu danda'ani ofii isaan irra darbanii lafa hongeen jirutti illee itti godaananii keessatti jiraatanii gammadanii waggaa dheeraadhaaf jiraatanii fooliin urgaa'an suni badee qe'een keenya, qe'een keessan, qe'een Oromootaa dhiigaan laaqamee jireenyi namootaa lamsha'ee garatti galagalu dhabe hawaasa. Kanammoo calluma jennee ilaaluun baay'ee rakkisaadha. Kuni itti gaafatamummaa hunduma keenyaati, waamicha hunduma keenyaati, dirqama hunduma keenyaati. Ijoollee fi dubartoonni keessumaatii Oromiyaa keessatti bakka hundumaatti rakkina gurguddaa keessa jiru. Akkuman kaasuu yaale immoo Oromiyaa lixaa keessa gara Horroo Guduruu keessa namoonni naannoo kaampii adda addaatti fakkeenyaa fi naannoo Horroo Guduruu keessaa naannoo Tulluu Waayyuu, Aliiboo, Oboraa, Hagamsa keessa kan jiran, Wallagga lixaa keessa naannoo Mandii, naannoo Daangaa Bagii keessa kan jiran, Qondaala keessa kan jiran, Wallagga Ba'aa keessaatii Aannoo Limmuu keessa kan jiran, Kiiramuu keessa kan jiran, Saasigga keessa kan jiran, Wallagga lixaa yookiin Qellam Wallagga keessaatii naannoo Muggi keessa kan jiran, Dambidoolloo keessa jiran, keessumaatii daataa naannoo Muggi keessaa dhufu lola achi jiruuni namoonni they are in a very desperate baay'eedhuma haala suukanneessa haasuudhaaf illee nama dhibu ijoolleen tiineejiin ijoolleen xixinnoon daa'ima baatanii akka haadhaa ta'anii haala hin taane rakkina gurguddaa keessa galanii manni barumsaa cufamee buufatni fayyaa cufamee rakkina baay'ee suukanneessaa keessa jiru. So kanaafiyyuu duraan dursinee OMN baay'ee guddaa sin galateeffannaa ijaa fi gurra uummata keenyaa ta'uudhaan yeroodhaa yerootti rakkina keessa jirullee akka dhufnee dubbannu waan carraa nuu kennitanii yeroo hundumaa balballi keessa waan banaa ta'ee fi OMN illee jajjabeessuun barbaachisaa akka ta'e karuma carraa kanatti dhimma ba'een dubbadhaa. Ittaansuudhaan wabiin maccaa is a non-profit, non-political, non-governmental organization. Yeroo hawaasni keessuma daayasporaa jiru kana keessatti qooda fudhannu taaksiidhaaf illee itti dhimma ba'uu dandeessu. Hojiin nuuni hojjennu arjummaadhaan isin nuuf kennitanii dhibbatti wanta nuuni isinitti himnu kanarratti bu'aa buusa. Wabiin maccaadhaa istaafiin qabu akkuma argitu namni hundinuu voolantariidha tola ooltummaadhaan hojjeta. So kanaafi amanamummaadhaanii horii isin nutti kennitanii bakkaan ga'uudha hojiin keenya inni tokkoffaan. Inni lammaffaan effectively karaa iftoomina qabuunii karaa qulqullina qabuunii kennaa isin nuuf kennitanii bakkaan geenyaa. Inni gara biraanii tokkummaa keenya tokkummaa Oromummaa tokkummaa keenya hundumaa yoo naannoo Wallaggatti xiyyeeffanneyyuu kan Oromiyaa keessa lafa dhibeen jirutti hamma humna keenyaatti irratti xiyyeeffannee gargaarsa keenya. Kanaaf akka nu bira dhaabbattan. Hojiin nuun hojjennu immoo isinidha. Kan hojii kan akka nuuni bakkaan geenyu godhu. Isintu kennaa nuuf kennaa. Isintu ijoollee kanaaf hawwooti kanaafi
deebii ta'a, gargaarsa ta'a, hifa ta'a. Kanaafi weebsaayitii keenya dhaquudhaan akka dooneetii nu gootan. Karaa kaashaappiidha. Wabii maccaa afaan Oromoodhaan 20 isa jedhuun akka nu kennitan. Akkasumas immoo GoFundMe linkiin gaafa eventii keenya December gaafa tokkodha. Posting goona karaa sanallee akka dooneetii nu gootanii kabaja guddaadhaan isin gaafannaa. Hawaasni keenya diasporaa keessa jiru, uummanni keenya Oromoo bakka hundumaa jirtan, akkasumas dhaabbileen civic organizationiin akkuma wabii maccaatti hundeeffamanii jiran, akkasumas dhaabbileen amantaa bakka adda addaa jirtan kana keessatti dirqama keessan fudhattanii nu wajjiniin qooda fudhattanii hawaasa keenyatti, ijoollota keenyatti, haadholii keenyatti abdii akka hortanii fi kabaja guddaadhaan isin gaafannaa. Hedduu galatoomaa isiniin jedha. Baay'ee guddaa galatoomaa ulfaadhaa. Keessummoonni keenya argamtanii haalatti jirtan sochii waldaan wabii maccaa gochaatti jiru karoora gara fuula duraas bal'inaan waan nuuf ibsitaniif guddaa galatoomaa ulfaadhaa isiniin jenna nutis. Baay'ee galatoomaa. Daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophiin addaa hoogganoota waldaa wabii maccaa wajjiniin turtiitti goone asuma irratti kan walitti qabnu ta'a. Isinis waan waliin turtaniif galatoomaa. Sagantaa birootiin kan walitti deebinu ta'a. Nagaan nuuf ta'a.